dhugaaraaf yani ina manne jechuudha durbisa kana garaa jabaatti yaadeen beeku harka dhiqa jedhanii miti ree birrii kuma dhibba guutuu akkuma isin akaawuntii kana irratti agartan suudii fidee jennaan dhagante hedduu kan nyaatamu dubartiidha. Maalaaf shamarran sheer godhaa wal biraa dhaqqii godhaa wal baadhaa birrii kuma dhibba tokko nyaatama jedhee jira bu'aa jira ijoolleen keenya kana caalaa nyaataman hedduutu jira akkasuma yuutuubii haaraa qabannee dhufaa jirra ijoollee qaqqaxalee kikkichuu aartistoota ciccimoo ijoollee sammuun isaanii sammuu guddaa ta'e dhugaan isiniin jedha yuutuubii isaanii kan jabbilee tuub isa jedhu asirratti isinii maxxansa biliis hundi keessanuu sabiskiraayib naa godhaa naa jajjabeessaa wantoonni keessa isaanii jiru waan guddaadha dhugaa rabbiif tiktookii isaanii seentanii jabbilee tuub isuma jedhu kana yoo sarchi gootan tiktookiin asiin duraa mucicha harkaa inni suudii turee galee harkaa koodii isaa akka walaalne fakkaatan beeku kanaafuyyuu yuutuubii isaa sabiskiraayib naa godhaa isiniin jedha ashama harka fuuni jirtu akkam nagaa keessanii anillee nagaa kuuta alhamdulillah garatti rabbii isin akkam jirtu nagaa jirtu jajjabaattu walitti deebina jirra maali walitti deebine oduun haarofti duraan dhiiratu dubararraa nyaataa ture dallaalate amma immoo shamarrantu faallaa harka dhiqa jedhu mitiire shamarrantu faallaa dhiirarraa nyaataa jira mucaa asirratti argitan akkoo viidiyoo isaa asirratti argitan kun kuma dhibba tokko nyaata jechuudha Itoophiyaarraa gara Suudii fide janjantee pum godhee fide garuu waa takka balleessan isin qabdu isheen balleessan isin qabdu maaliif ganti ergani se yaame akka ijoolleen fakkeenyaaf Awurooppaa gisee seenan dhiira fidesan dhiisanii dhiira biraa laalatu haa bareedu saa fokkatu sila namni akka namummaa isaatiitti nama sanduuqa qilee bu'a nama yeroo rakkinnas bira dhaabbate waan ta'eef akkas isiniin jechuu barbaada ummata kiyya ummata qashtii jaallatamaa kabajamaa ijoollee chaanaalii kiyya jala jirtan dhaamsin isinii dhaamu akkuma dura isinii dhaame har'as isinii dhaamu maanni isinitti fakkaate wantoota akkanaatirra of eeggannoo godha dallaala irraa of eeggannoo godha seerri amma haaraa bahe waa'ee Kuwait irratti illee seeruma kana jechuudha seerri amma haaraa bahe maal isinitti fakkaate karaa seeratiin malee karaa mootummaatiin malee dallaala gaafa dallaalan deemtanii isinii rakkoon isinirra gahe isinirra ga'uu baatee isaanin alla mootummaan ilaallatu duute jiraatellee dallaala si ofe dallaalumaan lixachuudha akkuma liigalteen jirtutti seerri amma baay'ee kana yoo deemtanis yoo dhiiftanis Kuwaitiin karaa mootummaa qofaan deemta kallattii mootummaa qofaan deemta biiroo mootummaa qofaan deemta malee ol kaatee deemuu dandeettu akkuma argitan kana har'a karaa mootummaatiin meedikaala qofa seentee deemta jechuudha gara mootummaatiin gaaf meedikaala qofa seentee deemtu gara dallaalaatiin immoo mallaqa 100 faa baaftee deemta asitti COCin kuma COC makanallee yoo warri bitaa jiraatu waa'ee warri afaan beeku barat yookiin baranu jedhee bituu danda'a kuni maal isiniif fakkaate dhageeffadhaa laala kun maal isiniif fakkaate isin wanni galtee haa galtu karaa seera malee gara dallaalaa hin deemin garri dallaalaa fuudhee bakka hin taane si fidaa fuudhee bakka hin taane si buusaa kanaafuyyuu uf eeggannoo cimaa bakka kanarratti godhaa jennee wanni nuti yeroo hundumaa dubbannu faayidaa keessanii malee faayidaa keenya miti wanna nu miidhuu miti isinuma fayyada jechuudha fi amma shamarran illee dallaala taatee eegaltee jirti gisee tokko dallaala ta'anii eegalanii jiran jechuudha dallaala akkamitti ta'anii yoo kan jettan taate biyya keessatti shamarranis dallaala hin dalayti dubartiinis dallaala hin dalayti dubartii maan yeroo guddinne jechuudha yoo dhiirri fuudhee dubartiitti keessaa dubartiin fuutee bakka amma biiroo kana keessaa bari sistema hedduutu jira Itoophiyaa kana keessatti biiroo kana keessa hojjetti biiroo mootummaa kana keessa hojjetti isin haa galu wanna tokko laala biiroo mootummaa kana keessa ol hojjettu achumatti si shawwadde jechuudha kammaan asi achumatti si shawwadde achi booddee fuutee dallaala si taate isin maan biiroo mootummaa keessa dalaydu birri misirraa nyaachuuf akka nama naatiitti agartanii achi isin dabarsanii dhimma waan sanii nama dhimma bakka injiraa miti akkanumatti isinii gala jedhee yaada achi taranii achi isin nama sanitti isin dhiyeessan
jira miti amma namni sadarkaa qabaa miti balbala rookin xaaftu namatu jira gara sirraa dabarsanii miti garuu immoo tama asii tanatu isinitti wannaa jedhachuudha achi hin kaati itti fidusanii walii galtee birri haga kana kafalaa haga kana qarshii kuma hakkanaati jettee siistama biraa fiddi jechuu jidduma kanatti isinii galee dalaala jechuun fagoo biraati miti warruma biiroo keessa taa'utu odoo gara warra ol'aanatti isin hin dabarsini asuma isin shawwala jechuudha hin ta'u nuti abbaa dhimmaa san bira geenna abbaan dhimmaa sun kamiini jettanii bira ga'uu qabdan malee asuma karaa kanatti hafuun qabdan karaa kanatti hafuun qabdan nama tokko kanatti isin nyaatuun qabu ani bakka san dhagaa dhimmi kiyya namicha san bira isa bira nageessi bakka yookiin immoo biiroo kana seerri akka gaafatu danda'ama hin gaafatama maaliif yoo nama ol'aanaa sanitti sin dabarsin akkam goota garuu sin dabarsu achumaa sirratti qarshii kuma haga kanaati jedha qarshii kuma haga kanaati seeraan deemti minamina jedha jechuudha hin ta'u ati amma seerri Kuwait illee baafatte namni tokko gaafa achi seenu karaa mootummaati jedhee mootummaan baasee jira walii galteen isaanii kana akka hin nyaatamne akka isin hin nyaanne jechumaa fi ani maaliif jechuun karaatti hafuun waa faayidaan qabu birriin keessa maaliif isinirraa ba'a erga seerri akkana ka ba'u taate erga seerri akkana ka jiraatu taate birri maaliif isinirraa ba'a wanni birriin isinirraa ba'uuf maayinni kana of eeggannoo cimaa godhaa jechuudha yoo har'a of eeggattan borullee waa irra ga'uu dandeettanii borullee waa irratti of eeggachuu dandeettanii yoo har'a ciniinnattanii bakka barumsa namaaf ta'ayyuu immoo deebitee har'a namni tokko akkasitti dunuunfatee bakka san ga'ee ejensii tokkicha ejensii mootum karaa mootummaatiin caafii qabate anis sirraan fakkeenyaaf bursa ejensii san dhaquu danda'a boru ejensii san dhaquu danda'a isa kana ta'eef ani beeku akka isiniin jedhu kanaafuyyuu isin of eeggannoo cimaa godhaa dallaalan gonkumaa dallaalan deemina dallaaltoon nama maraatee jirti erga Kuwait banamtee dhageette sila dallaaltonni takkuma keessa jirti dhugaan isiniin jedhu takkuma keessa tabiraa keessa jirti erga Kuwait banamtee dhageette wal iyyaafachuu nama naa kenni jechuun nama naa soqi jechuun ijoollee afaan beekannoo soqi jechuun kun gaafii takka hin qabu jechuun gaafii mata takka hin qabu dhugaan isiniin jedha gaafii mata takka hin qabu akkas isiniin jechuu barbaada hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa oneenan isiniin jechuu barbaadu kanuma kanaafuyyuu jajjabaadhaa dallaala irraa of eeggannoo cimaa godhaa yoo warra dallaala irraa fayyadanii borumootuyyuu jabaattanii rakkoo hunda keessa dabartanii isiniin jedha please hundumti keessanuu yuutuubii mucaa kana subscribe naa godhaa fi naa jajjabeessa Warroon sheerii naa godhaa fi akka naa guddatu akka bakka tokko ga'uu barbaada nama dhugaa rabbiin isiniin jedha mucichi nama gaariidha inshallah viidiyoo haaraa dhufaa jirra viidiyoo isaanii itti bohaartan walaloo adda addaa akkasuma bakka warroonni jiraa miti biyya keessanirraa maqaa keessanirraa ganda keessanirraa nuu hojjedhu jechuun ni dandeettani isuma dhugaa mucaa baay'ee cimaa baay'ee ijoo wayiiti rabbiin galmaaf bakkaan isaa haa ga'u jedhaa fi du'aa godhaa fi yuutuubii isaa subscribe naa godha baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa yeroo gabaabduu keessatti akka isin bira dhufe akka isin jabeessitanii na guddiftanii abdii isinirraa ana isinirraa qorre malee dhugaa isin hedduu takka na jabeessitanii baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa isin jechuu barbaade please youtube isa subscribe naa godha